Ashama harka fuudhe jara jirtu ilmaan Oromoo hundumti keessa nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Ani nagaa kooti galata Rabbii isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Rabbi biraay jara jirtu ilmaan Oromoo hundumti keessa fayyaa keessanii. An nagaa kooti obboleettiin keessan isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Dalagaan kun soomanni kun akka isinitti jira isiniin jecha. An nagaa kooti fayyaa kooti jira isiniin jedha jabaadhaa isiniin jedha. Soomanni kun akkam isinitti jira Ramadaan musliimottillee kiristaanillee hundi keenya iyyuu soomarra jirra. Warroonni wajjin isinitti ulfaatu jabaadhaa homaa miti isiniin jecha. Rabbiin isin haa jabeessu isiniin jedha hunduma keenya jara jirtu fayyaa keessanii. Egaa har'a deebi'ee dhufee jira maatiin siifaan firaa hordoftoota koo kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakka hundatti nageenyi koo isin haa qaqqabu jecha. Akka nagaa qabdan Rabbi biraa abdiin qaba. Anis nagaa kooti asumaan immoo keessummaa jabduu keessummaa isin hin beekne takkaayyuu kan argitanii hin beekne isinii fidee dhufeen jira. Keessummaa sun eenyu jettu laata? Walumaan kan arginu ta'a. Keessummaa tiyyaasi ammoo walumaan kan arginu ta'an isinitti himurraa takkaayyuu argitanii hin beektanii garuu nama sirriitti jaalatan nama sirriitti kabajanidha. Kanaaf karaa mana kootiitti affeeree jira gaafii deebii waliin taasifne gaafii gaafadhee gaafii koos kabajaa naaf deebistee jirti asumaan galatoomii jechaanii karaa viidiyoo ishiitti isin dabarsa asumaan nagaa fayyaa naaf taasisaniin jecha bakka jirtanitti Oromoo koo isinan jaaladha Waaqayyo siffaan haa ta'u baay'ee baay'ee. Gaafii jaalatamtoota maatii siifaan firaa ol jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyoo ta'u baga nagaa fayyaa taatanii egaa guyyaa har'aa siifan gaafii nagaafattee jirti gaafii ishee deebisuudhaaf dhiyaadheen jira akkasuma siifan ani nama kabajuu maluu fi gootee miidiyaa keetti naaf hiruu kee guddaa galatoomi isin jechuu jaalladha. Turtiin keessan na waliin haa ta'u yoo isinitti tole laayik sheer godhaa. Qiqaa fi yaada qabdan koomentii jalatti nuuf kaa'aa. Gaafii baay'ee na gaafatteerti akkasuma gaafii baay'ee ulfaatu na gaafatteerti. Egaa hagan danda'u nan deebisadhee yaala. Isan dadhabe immoo egaatti yaanna turtiin keessan na waliin haa ta'u. Duraan dursa nagaan Waaqayyoo siif haa ta'u hiriyaa koo isheen si jaalladhuuf si kabajuu bakkuma ati jirtutti akkam naaf jirta anis nagaadha. Hiriyaa koo bashaatuu koof gaafii siif qopheesseera jetteerti. Guddaa galatoomii anillee baay'ee si kabaja si jaalladha. Iddoo guddaa siif qaba guddaa galatoomii sin jechuu jaalladha. Gaafii tokkoffaan akka jedha. Bashaatuun eenyudha isatti dhalattee guddattee bakka itti dhalattee iddoo baay'eetti isinii ibsee jira. Bakki dhaloota koo Horroo Guduruu Wallaggaadha. Akkasuma magaalaa Shaambuu iddoo addaa Dooyyoo bakka jedhamutti dhaladhee guddadhee mucaa baadiyyaati. Boqqolloo kotkotaan guddadhee isiniin jedha. Ati eenyu bashaatuun eenyu ka jedhu namni of ibsuun in ulfaata yoo namni nama ibse immoo gaariidha dhee yaada. Egaa dirqama ta'e ani baay'ee nama dhibu miti baay'ee namaaf gara laafinan qaba. Nama hundumaayyuu akka hin miidhamne hawwii kooti. Akkasuma amala koo keessa dafee nan mufadha baay'ee nin aara. Yoon aares immoo dafee nan irraanfadha jechuudha yeroo muraasa keessatti wanti tokko immoo ni mufadha jechuudha. Akkas amala koo keessaa namatti jijjiiramu akkasuma oluuf qabu hin jaaladhu. Normaalii bakka nama hundumaaf ilaalcha gaarii hin qaba. Amalli koo kanumadha. Lammaffaa barumsa haga meeqaa barattee moo xumurtee? Barumsa baay'ee hin baranne haga 9 baradhee yoo Waaqni jedhee barumsa baay'ee nan jaaladha. Yoon argadhee niin xumuradhee yaada. Namni baratee fi gundoon taa'ee maalidha jedhu bakka na godhe. Kanaaf barumsi baay'ee gaariidha. Hedduu barumsa nan jaaladha. Yoon argadhee niin xumuradhee yaada.
baraaf guyyaa kan nama laatu garuu waaqayyoodha. Namni yaadee xiinxalee waa tokko ofiif laachuu hin danda'u. Isiniin jedha. Inni ittaanu gaa'ila uumte yoo uumte ta'e ijoollee meeqa waan ajaa'ibaati. Ijoollee baay'een qaba. Tokko amma sargii si waamuudhaaf qophaa'een jira, qophaa'aadha. Ijoollee baay'een qaba. Yoo inni ittaanu yoo gaa'ila qabaatte abbaa manaa keef jaalala kee ibsi. Oh my god, oh my god. By the way, jiraates dhiises ani jaalala afaanii ibsuu hin jaaladhu. Jaalalli yoo namni nama jaallate haalaan akkaataatti ibsamu ni jira. Tooftaa ittiin jaalala ibsatan baay'eedha. Garuu jechaan ifa baay'een isin jaaladha maalii jedhamee isa dubbatamu hin jaaladhu. Haasawurree hin jaaladhu jechuudha uumama koorraa jechuudha. Yoo gara fuulduraatti yoo godhadhe jechuudha. Kanaafiyyuu jechaan ibsuun natti hin tolu. Jaalala koo karaan ibsu tooftaa biraan ibsuuf hin danda'a. Garuu jechaan ibsuun baay'ee narraas hin bareedu. Anarraa tasmayyuu hin bareedu. Isiniin jedha galatama. Inni ittaanu akkamitti carraa biyya alaa filattee deemte? Akka tasaa dhufee ani itti yaade yookiin immoo karoorse yookiin fedhee miti. Akka tasaati kan hin dhufe yaa naata saakee yeruma gabaabaatti jechuudha. Namni tokko amma fakkeenyaaf wanta tokko yoo itti fedhii qabaatanii yoo hojjetanii wanti tokko dafee namaaf hin mijatu. Garuu immoo fedhii yoo hin qabaanne yoo yaalanii wanti sun dafee raawwatanatti fakkaata. Baay'ee sana rakkisne ni yaale yeruma gabaabaa keessatti kan hin dhufe akkuma tasaatti kan hin dhufe isiniin jedha. Inni ittaanu ati maatii keef meeqa faadha? Obboleessa meeqa qabda? Obboleettii meeqa qabdaanii? Dubaraan tokkoffaadha. Obboleessa dhiiraa hangafan qaba. Dubaraan garuu tokkoffaan nuyi nama 5dha. Dubara 3dhaaf dhiira 2 nama 5dha jechuudha. Ijoollee 5 qabna ana waliin. Inni ittaanu jaalalli yeroo jalqabaa si qabe mallattoo akkamii argisiistee ture osoo hin sobiin? Wayyoo wayyoo. Dhugaa waaqayyo ani jaalala baay'ee isaa nan qabne hedduu jechuudha. Maaliif aga kana jaalala na o'aa keessa hin galle jaalala o'aa keessattuu hin galiin ijoollummaatti addana kan hin dhufe baay'ee homaan beeku ture. Baatee waggaa 4 fixeen itti fakkaata galee dhufe garuu jaalala o'aa keessa otoo hin galeen dhufe kanaaf mallattoo natti hin agarsiisne. Oyi gudi. Jaallattee dhabdee beektaa yookiin osoo hin carroomin? Dhabee beeka'ee. Inni ittaanu maal jedha? Abbaa kee moo harmee kee irra jaalattaanii? Harmee koon jaaladha. Baay'ee lama isaaniiyyuu nan jaaladha. Baazawwee maatii namni jibbuu hin jiru. Garuma bakka harmee kan namaa bu'eessayyuu jira yaadu hati dandeessuudha. Hati waan hundumaa kanaaf bakka haadha namni namaa bu'u hin jiru. Gara YouTube akkamitti dhufte? Gara YouTube duruma YouTube nan qaba. Garuu akka cabaa manuma keettan ba'e asumaan hunduma keessaniif iyyuu kunoo nama baay'ee keessa galee uummata baay'ee keessa galee isiniin jedha. Inni ittaanu gara fuulduraatti chaanaalli kee yoo siif guddate maal irratti dalagda? Chaanaalli koo yoo guddate waanuma saba kiyyatti hin buune waanuma nama barsiisuu fi ogummaan qaburraa isiniif qooduu barbaada. Garuu kanan hojjedhadhe amma ammaatti adda hin baasne. Kanaaf waanuma isin gammachiisu hojjedhadhe immoo abdii qaba. Waaqni na gargaaru.
baazawee chaanalli akkuma irratti hojjechuun barbaachisa. Yeroo chaanala bananii ka'anii jedhanii ofii kan namaa qofa irratti postii gochuu otoo hin taane ogummaa qabaniin irratti hojjechuun barbaachisa. Kanaaf asumarraan irree hundi keessaniyyuu chaanalli keessa warri guddate jedhee irra caalaatti dandeettii qabdan irratti hojjedha. Dandeettii qabdan ofii keessanii irratti baasaa hojjedha isiniin jedha. Akkasiin itti aanu yeroo jalqabaaf gama YouTube dhufte eenyuun barte suma bare dhugaa waaqayyo suma bare liivii akka carraa ta'e sheeriitiin na bira ga'e ta'e maal akka ta'e hin beeku. Ani yeroo baay'ee YouTube irra galgala amantii kiyya faana kan wal fakkaatu ni dhaggeeffadha. Barumsoota garaagaraa tajaajila garaagaraa YouTube irraa na dhaggeeffadha. Otoon isa dhaggeeffadhu akka carraan sitti bahee isin jedha. Inni taanu wayyo warroota YouTube irratti barte keessaa jaalalli si qabee beekaa dhiira irraa yookiin osoo jaarsa koo ta'ee jettee beektaa osoo hin sobiin himi eenyudha inni. Waan ajaa'ibaatu dhugaa waaqayyoon baasawee hunduma keessan akka obbolaattiin isin ilaala. Nama kamiyyuu adda baasee hin ilaalu. Dhugaa jaalala addaa isiniif qaba hunda keessan jechuudha. Uummanni nuyi wal faana oollu uummata jaalalaa olitti argisiisu hubannaa garaagaraa fi wantoota garaagaraa walirraa hubannu dhaijaa ta'edhaa fi boqonnaa sammuu keenyaaf illee karaa garaagaraa jechuudha. Kanaaf hunduma keessaniyyuu ijuma tokkoon hin ilaala. Baay'een isin kabaja isin jaaladha. Sifan argaa magee dhugaa rabbi. Nitanu erga ana wal bartee natti gadditee beektaa yookiin si gaddisiisee beekaa deebiin kee eeyyan yoo ta'e asumaan dhiifama. Lakki ani baazawee yeroon ani callisee jedhee namoonni baay'een waan koortu yookiin immoo waan biraatti na ilaalu. Ani haala yeroo irraa kan keessi baay'ee naasa'u. Sababii kanaadhaaf garuu namatti mufachuu hin beeku. Ani namatti mufachuu hin beeku. Akkasumas itti hin mufanne dhiifamarraa fi erga ana walitti dhiyaatte siifan nama akkamittiin ibsite. Siifan nama jabduudha, nama jabeeffamuu qabduudha. Ati nama fuulduraaf duuba kee beektudha. Wanta tokko hubattee kan ilaaltudha. Dhugaa dubbachuuf anatti illee natti dutta. Wanta tokko akka sirrii hin taane hubattee kan natti dubbattee kan na deebistudha. Anaan iyyuu jechuudha waa baay'ee sirraa hubadhee anillee nama waan hundumaa adda baasee beekudha. Ati nama jabeeffamuu qabdu, nama jabduudha siin jedha. Osoo YouTube yookiin abbaa manaa kee yookiin jaalallee kee filadhu siin jedhanii kan filatta. Baay'ee waan ulfaatudha. Dhugaa dubbachuudhaaf fi YouTubeenis obboloota baay'ee faana kan wal faana oollu, obboloota jaalalaa, obboloota gargaarsaan akkasuma waan hundumaan iyyuu waa baay'ee irraa baratanidha YouTubeen jechuudha. Abbaa manaa jechuun yookiin immoo warri itti carrooman yookiin mana isaaniitti gaa'ela isaaniitti warri gammadanii warri itti carroomanii. Gaa'ela jechuun madaallii nama kamiyyuu miti. Uumama keenyatti nuni gammachuu sadii qabna. Yeroo dhalannee, yeroo gadda keenya yookiin immoo yeroo du'a keenya. Inni itti aanu eebbaa fi gaa'ela jechuudha. Eebbaaf gaa'ela jechuun kan waan eebbisee namaa laate isa sanatti gammadnu jechuudha. Isa sana qofaadha gammachuu nuyi qabnu.
isa isaanitti gammaduuf immoo sirreessinee qabachuu yookiin immoo itti gammadu yeroo hundumaa kan nu qabnu jechuudha. Kanaaf qixxee hin qabu jireenyi ofii jechuudha. Jireenyi ofii kan itti dullooman, kan itti darban, kan itti ala ofii arganii fi kan itti jiraatanidha. So kanaafiyyuu isinillee obboloota keenya achumarraa uumamnee achumarraati kan nuti dhalannee dhufnee wal arguu dandeenye jechuudha. Akka kanatti walitti baay'annee wal arguu dandeenye sababii abbootiin keenya mana godhatan. Kanaafiyyuu otoo inni hin jiraanne wal arguu yookiin immoo wal filannoo keessa wal galchuu irree hin dandeenyu. Kanaaf manni ofii qixxee hin qabu. Isinillee baay'een isin jaaladha isiniin jedha. Inni ittaanu dhumarratti waan dhaammachuu barbaadde dhaammadhu yookiin namoota galateeffattus yoo jiraate carraasiif kenne ani dhaamsaanii qabu yookiin immoo kan galateeffadhu dhugaa hunda keessan nan galateeffadha hojii keessan ilaalee isinirraa baradhe akkasuma wanta isin hubannaa isin dhalootaaf dabarsisanii akka kanatti gammachuu isin keessa jiru wal bira yeroo dhaabbattanii baay'een isin galateeffadha. Eddiin gara yuutuubii dhufee waa hedduun bare kaleessa beektuu hin turre waa tokko hin beeku garuu gara yuutuubii gaafan dhufee jedhe hamaas yaraas waan hundumaa barnoota hubannaa hedduun argadhe yaani kanaafiyyuu hunda keessan ni galateeffadhaan nama tokko lama adda baasee otoo hin jedhe nama hundumaa ni galateeffadha isinii jechuu jaalladha. Asumarraan illee dhaamsaanii qabu hamma dhuma akkanumatti dabarsaa bara keessan gaarummaa marratti xumuraa isiniin jedha. Inni tan uummata Oromoof yookiin dhaloota dhufuuf maal dhaamta? Uummata Oromoo yookiin immoo dhaloota dhufuuf warri dhuftan jabaadha. Kaayyoo keessanitti jabaadha. Wanta tokko nan hojjedhattanii ibbaaf ibbatti ofitti amanamummaa qabaannaan wanti hin hojjetamne hin jiru. Inni guddaan keessa ofii amansiisudha. Ani nama akkamiiti yookiin immoo ani nama hagamiin ga'a jedhanii of tilmaamanii of murteessanii waa tokko hojjechuu gaafa itti ka'anii jiran nama ilaalanii qofa otoo hin taane gargaarsa namarraa qofa otoo hin taane ofiiyyuu jabina ofiif ta'uu ni danda'u. Kanaafiyyuu namoonni baay'een ofitti amanamummaa qabaadhaati hojjedha. Ofitti amanamummaa qabaannaan sun lafa galma keessanii ni geessu. Eessayyuu ni geessu. Kanaafiyyuu jabaadha. Warri dhufaa jirtanii tokko jedhee jammareetu lama jedhanam. Lama yoo jedhes immoo haga xumuraatti gammachuu fi kan argu jechuudha. Kanaaf isa sana arguudhaaf jabaadhaadha isiniin jechuu jaalladha. Warri karaarra jirtan jabaadhaadha. Warri kaanis immoo jajjabeessa harka qabaadha. Nama hundumaayyuu ilaalcha tokkoon ilaalaadha. Kanaaf tokkummaaf jaalala haa qabaannu. Yeroo kamiyyuu uummanni Oromoo nuyi jaalala Oromatti argisiisuu qofaa otoo hin taane nu walii keenyaafis jaalala olitti argisiisnee wal gammachiisuun nurra jiraata isiniin jechuu jaalladha. Kanaaf hundumni keessaniyyuu galatoomaadha jabaadha wal jaalladha wal kabaja. Inni guddaanii yookiin immoo inni biraanii dhaamuu barbaadu obboloonni mana keessan irraa dhufne waa baay'ee hubannu, waa baay'ee barannu, waa baay'ee beekumsa baay'ee isinirraa argannu akkasuma mana keessan fakkaadhaa diidatti illee jechuudha. Lafa kamitti yoo deemtan hubannaa mana keessan jiru sana fudhadhaa deema. Achi keessanii hubannaa qabdan mana keessan qofaa keessanii ofii keessan hin bayina. Kanaafiyyuu wanta isin raawwattan hundumaa wanta isin hubannaa isin mana keessanitti nuuf qoodanii isumaan mana namaa yeroo deemtanirree akkasuma nama jajjabeessuu yeroo deemtanirree haasoof dubbiin keessanirree isa sana haa fakkaatu isiniin jechuu jaalladha. Kanaafiyyuu jabaadha wal jabeessaadha isiniin jedha. Hedduun isin jaalladha isin kabaja. Haga 17 waan nagaafatteef rikoordiin isinirra baay'ateera. Dhumarratti asumaan akkan si jaaladhu barii bashaatu koo amala qabeettii koo sin jaaladha hiriyyaa tuusiifan Firaa'ol. Anis hedduu si jaaladha si kabaja baay'ee hiriyyaan baay'ee akka obboleettitti ilaaluu fi
YouTube kanarraati jalqaba kan hin bareetti dhiyaadheedha. Kanaaf hedduu si jaaladha si kabaja yoomirree lafa jirtutti nagaa ta'e isin jechuu jaaladha. Hunduma keessan isin hin jaaladha isin kabaja. Turtii gaarii naaf qabaadha. Like share gochuun gargaara wal gargaaradha. Akkasuma yoo nuni wal gargaarre ammas gargaarsa barbaadu warri lafa galma isaanii ga'anii isaanii gargaaruu qabna. Namni kamiyyuu wal gargaaru haa qabaatu. Jabaadhaa turtii gaarii qabaadha. Isin hin jaaladha isin kabaja yoomiyyuu.